magaalaa xiqqoo Niizerlaandii kaabaa keessatti argamtuudha. Maqaan ishii Giituuriin yoo ta'u, hiikni maqichaa immoo magaalaa daandii malee akka jechuuti. Magaalattiin maqaa kana kan argatte daandii konkolaataaf ta'u waan hin qabneefidha. Filannoon geejjibaa Giituuriin keessa bidiruu fi biskiliitii akka ta'etu himama. Miilaan deemuun ammoo filannoo sadaffaa fi isa jabaa ta'ulleen bira gahameera. Magaalaa Giituuriin keessatti hojii dhaquufis ta'ee hojiiwwan guyyaa guyyaa raawwachuuf bidiruuwwan magaalaa 500 hanga 600 ta'anitti fayyadamuun dirqama. Daawwattoonni biyyoota addunyaa adda addaatii magaalaa Giituuriin dhaqan konkolaataa fi daandiin konkolaataa waan hin jirreef konkolaataa fayyadamuu hin danda'ani. Daandiiwwan bishaanii yookaan bo'oowwan bishaanii magaalaa Giituuriin keessatti argaman bara duriitii kaasee gargaarsa ogeeyyii injiinaringiitiin kan hojjetamanidha. Odeeffannoo Little Big Story irraa dhaggame akka mul'isutti daandiiwwan kunneen magaalattii kallattii afuriin wal qunnamsiisu jedha. Riqichoonni 176 daandii bishaanii magaalattii irratti hojjetamanis akka qaxxaamuraatti bidiruu fi namoota miilaan deemaniif tajaajilu. Riqichoonni kunneen yeroo dhiphinni tiraafikaa jiru akka barbaachisummaa isaatti cufamanii banamu eegdota riqichaas ni qabu. Akkuma magaalonni biroo konkolaataa balaa ibiddaa ittisu qaban Giituuriinis bidiruuwwan ittisa balaa ibiddaa qabdi. Waggaa waggaan giddu galeessaan turistoonni biyyoota adda addaa miiliyoona 1 ta'an magaalaa Giituuriin ni daawwatu.